Reeffi loltoota TPLF kudha shan laga Suudaan sa'aatii ja'amu keessatti argamuu dhagahame. Kanaanis lola TPLF fi mootummaan federaalaa jidduutti banameen reeffi isaanii kun kan achitti argame ta'uun ibsame bal'ina oduutiin dhiyeessine. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa humnoota Itoophiyaadhaa qoruuf yaalan barbadeessuu danda'u jaarree jirraa jechuudhaan hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatan bal'inaan dhiyeessine. Waggoota dheeraadhaan miidiyaa haaromsa Itoophiyaadhaa miidiyaalee addunyaa irratti irra caalatti wallabdee siyaasaa wallabdee bishaaniif dorgommii ji'oopolitikaatti ilaalamaa ture amma gara faayidaa uummata baha Afrikaatti jechuudhaan ilaalcha abbayyaa qabamuun jijjiiramu miidiyaan Aljaziiraadhaa ragaa bahuun ibsame. Dhaabbanni nageenya gamtaa Awurooppaa yaamicha nageenyaa mootummaa Itoophiyaadhaa fi TPLFiif dhiyeessee jiraachuun gabaafame. Iraan marii nagaatti dhufurraa kan duubatti deebitu yoo ta'e eega waraana addunyaa lammaffaa booda tarkaanfii cimaa humna irratti fudhachuuf qophiidha jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan adda kutuu erga beeksise ammas dhaadannoo dhageessise. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatiin amma abbaleen oduu taasisa. Walitti bu'iinsa cimaan guyyoota muraasa dabaran kana keessa kaababaa Itoophiyaa keessatti daangaa dhiyaa Tigraay iddoo Sharidanaa jedhamutti humna ittisa biyyaatii hidhattoota TPLF jidduutti dhalateen yaaddoo guddaa uumeeti jira. Waraanni kun haala waliigaltee nagaa Piriitooriyaa waggaa lamaaf ture balaa irra kan buuse yoo ta'u dhiibbaan isaa daangaa qaxxaamuruudhaan biyya ollaa Suudaanitti ifatti mul'atee jiraachuun ibsame. Dhukaasa meeshaalee gurguddaa fi haleellaan naannichatti dhagahamaa jiru iddoo san deebisee gara dirree waraanaatti jijjiiruulleen ibsame. Ragaaleen lafarraa fi gabaasonni idil addunyaa akka mul'isanitti miidhaan waraana kanaa suukanneessaadha jechuun ibsan. Roobii dabre kana eegale reeffi hidhattoota TPLF 15 laga Taggasee gama Suudaaniin laga Saxiixi jedhamurraa dhufe daangaa Suudaan keessatti darbamee jiraachuun ibsame. Ogeeyyiin fayyaa biyya Suudaan maddeen idil addunyaatiif akka ibsanitti loltoonni waraanaa kana irratti madan hedduun isaanii daangaa qaxxaamuruudhaan magaalaa biyya Suudaan Hamdaayit keessatti waldhaansa fayyaa argachaa jiraachuu himan. Waraanni kun meeshaalee gurguddaa kanneen akka moortarii fi Zuu-23 bal'inaan kan of keessatti hammatu waan ta'eef miidhaan lubbuu fi qabeenyaa irra ga'ee jiru olaanaa ta'uudha himan. Rakkoon namummaa waraana kanaan dhalates daran hammaachaa dhufee jiran jechuudhaan himanitti jiran. Dhukaasa meeshaalee gurguddaa kana irra lubbuun isaanii baraarachuuf jecha lammiileen Itoophiyaa dhibbataman lakkaaman gara biyya Suudaanitti baqachaa jiraachuun ibsame. Kanumaan wal qabatee caccabaan meeshaalee waraanaa buufata baqattoota Suudaan daangaa irratti argamanitti dhiyeenyatti waan tureef qaamoleen eegumsa baqattoota Suudaan biratti sodaa guddaa uumee jiraachuullee himan. Haalli kun lammiilee nagaa qe'ee isaaniirraa buqqaasuu qofa osoo hin taane baqattoota kanaan dura achi qubatan irratti sodaa nageenyaa guddaa fidee jira jechuun ibsan. Haala qabatamaan waraana kanaa cinaatti qaamoleen lamaan duula ibsa siyaasaatiif wal yakkuu cimsuu itti fufuudhaan gareen TPLF ifatti akka jettetti mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuudhaan haleellaa lafoo bal'aa of eeggannaa malee irratti banee jechuudhaan hawaasni idil addunyaa dhimma kana jidduu seenuu fi akka hordofanis gaafatan. Faallaa kanaatiin abbootiin taayitaa mootummaa federaalaa kan akka Dr. Abrahaam Balaayifaan waraana kanaaf kallattiin TPLF itti gaafatamuu jechuudhaan ibsan. TPLF umrii aangoo isaa dheereffachuudhaaf jecha dargaggootaa fi daa'imman qulqulluu waraana kaayyoo hin qabnetti oofuudhaan akka baala mukaatti harcaasaa jiranii jechuudhaan haleellaa kana kan jalqabe TPLF ta'uu Dr. Abrahaam Balaay ibsee turuun yaadatama. Walumaa galatti haalli ammaa kun nageenya tasgabbii guutumatti naannicha keessa kan balleessu hoggaa ta'u hawaasni idil addunyaatiif namoonni nagaa jaalatan walitti bu'iinsa kana tattamaan dhaabbatee qaamolee lamaan gara mariitti akka deebi'aniif lubbuu namoota nagaa hedduun dabruu fi rakkoo baqattummaa daran hammaachuun akka dhaabbatu akeekkachiisanitti jiran. Furmaanni waaraan waraana odoo hin taane mariif wal dhageeffachuu qofaan akka furamu Dr. Abrahaam Balaay mootummaa federaalaa bakka bu'uudhaan ibsa kennee turuun yaadatama. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa humnoota Itoophiyaa qoruuf yaalan barbadeessuu danda'u jaarree jirraa jechuudhaan Leetinaal Yilmaa Mardaasaa dubbatan. Humni qilleensaa Itoophiyaa humna namaaf teekinooloojii waraana ammayyaatiin kan ijaarame ta'uu fi sodaa biyyaalessaa kamiyyuu barbadeessuu ejjennoo cimaarraa akka jiru ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Yilmaa Mardaasaa ibsan. Ajajni sagantaa beekamtii fi galataa waajjira muummee kutaa humna qilleensaa sadeessoo dirree dhawaatti argamutti gaggeeffame irratti akka dubbatanitti hojiin riiformii yookaan haaromsa guddaan haalan hiree
hiriira humnoota naannichaa yeroo irraa gara yerootti jijjiiramuuf tooftaa waraanaa saffisa ammayyaatiin tilmaama keessa jiraachuu ibsate jira. Dhaabbanni kun seenaa gootummaa Koloneel Beezaabbii Phexroosii fi Koloneel Baacaa Hundee haaromsuudhaan dargaggoota balaalessitoota teeknishaanotaa fi ogeeyyii bulchiinsaa gahumsa olaanaa qaban qulqullinaa fi baay'inaan horachaa akka jirus ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Yilmaa Mardaasaa dubbatan. Humni qilleensaa Itoophiyaa dandeettii teekinooloojii isaa ammayyeessuu fi qophaa'ummaa isaa cimsuudhaan ergamtoota biyyaalessaa gurguddoo gara fuulduraatti kennamaniif milkiin bahuuf guutummaa fi gootummaadhaan xumuruuf qophii ta'ullee ibsanii jiran. Humni qilleensaa Itoophiyaa humnoota Itoophiyaa gooluu barbaadan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf guyyaa lama dura kana akeekkachiisee hoggaatu kaaba Itoophiyaa Tigraay lixaattis humni kun haleellaan duratti raawwate jechuudhaan TPLF himachuun ni yaadata. Humni qilleensaa Itoophiyaa gareen Shaabiyaa, Masrii fi TPLF waliin ta'uudhaan Itoophiyaa gooluuf kan qophaa'e yoo ta'e tarkaanfii cululuqaa fi tarkaanfii barbaachisaa yeroo dhiyootti kan fudhatu ta'u ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatu ni yaadata. Gaazexeessituun sagantaa CNN Connecting Africa jedhu mallattoo ta'e agarsiisuudhaan yeroo ammaa tanaa xiyyeeffannoo siyaasaatiin addunyaa argate. Wallabdee irraa gara diinagdeetti, wallabdee irraa gara ida'amuutti jijjiirame jechuudhaan bishaan Abbayyaadha. Kan dura wallabdee ji'oopolitikaa irratti haasa'amaa ture amma gara misooma baha Afrikaatti jechuudhaan gabaasuunis ijoo miidiyaa addunyaa ta'e. Gabaasni kun hidhii Itoophiyaadha. Maddisiisa humna tokkicha odoo hin taane akka mallattoo jijjiirama diinagdee Itoophiyaatii fi gaafa Afrikaatii fi akkasumallee humna anniisaa Afrikaatii jechuudhaan gaazexeessituun CNN tun gabaasa. CNN gabaasa kana keessatti akkaataa hidhi guddichi Itoophiyaa qofaaf odoo hin taane baha Afrikaatiif furtuu guddaa walitti hidhaminsaa humna guddaa qabu jechuudhaan ibsan. Humni hidhaa kun lammiilee Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'amaniif humna ibsaa kennuu qofa odoo hin taane biyyoota ollaatiifis gaba'anii isaanii dhiyeessaa jechuun gabaasan. Kunis galii sharafa alaa Itoophiyaa jajjabeessuu qofa odoo hin taane tarkaanfii tarsiimoo walitti dhufeenya diinagdee Afrikaa cimsaa jechuun gabaasan. Piroojeektiin guddaan kun keessumattuu hidhi kun dhaabbilee faayinaansii biyya alaatiin odoo hin taane bittaa boondii Itoophiyaa bajeta mootummaatii fi hirmaannaa ummataatiin kan ijaarame jechuudhaan miidiyaan Aljaziiraadha waa'ee Itoophiyaa ilaalchisee ilaalcha idil addunyaa yeroo ammaa tanaa jijjiiruudhaaf hojjechaa jiraachuun ibsame. Kunis piroojeektii bu'uuraalee misoomaa bira dabre mallattoo tokkummaa biyyaa fi kan Afrikaatii jechuudhaan gabaasan. CNN gabaasa kana keessatti ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaadha Injiinar Kifilee Horroo waliin gaafii fi deebii kan taasise hoggaa ta'u hidhi guddichi Itoophiyaadha biyyoota yaagatiin miidha osoo hin taane kan fayyadu ta'ullee ibsaniiti jira. Dhaabbanni nageenya Awurooppaa EPF wallabdee siyaasaatiif nageenya mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti guddachaa dhufuun yaaddoo guddaa ta'uu ibsee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Tigraay hammaataa dhufuuf sochiin waraanaa daangaa Itiyoo Suudaan irratti haalaan babal'achaa dhufuun walitti bu'iinsa haarawaa gaafa Afrikaa irratti kaasaa jechuudhaan Suudaan jiraachuu dhaabbanni kun ibse. Hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaatii fi waliigaltee dhabuun bulchiinsa yeroo wayyaaneetii fi mootummaa federaalaa balaadhaaf kan saaxilee yaaddoo guddaadha jechuun ibse. Walitti bu'iinsi kun deebi'uun rakkoo namummaa hambeessuu fi gaafa Afrikaa balaadhaaf saaxiluu akka danda'u cimsee ibsuudhaan garaagarummaa siyaasaatiif furmaanni waaraan waliin mari'achuu qofa akka ta'e ibsuudhaan dhaabbanni TPLF fi mootummaan federaalaa walitti dhufuudhaan mari'achuu akka qabanii fi nagaan gaafa Afrikaa keessatti bu'uudhaaf wal mariin barbaachisaa ta'uu dhaabbanni kun yaamicha dhiyeesse. Qaamoleen lachuu obsa guddaa akka qabaatanii fi waliigalteen Piriitooriyaa guutumatti akka hojiirra oolchan akkasumallee bu'uurri nageenya addunyaa bara 2030 keessatti marii nagaatiin dhimmi isaanii kan furamu ta'ullee akeekate jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan marii nagaa jalqabame yoo irraa garagaltee adabbii waraanaa baay'ee cimaa ta'etu isaan mudataa jechuudhaan akeekkachiisa kan Tiraamp akka ibsetti Ameerikaan waraana addunyaa lammeessoo booda tarkaanfii waraanaa isa guddaa Iraan irratti fudhachuuf qophooytee kan turte ta'uu ibsatee jira. Mootummaan Iraan marii wajjin jalqabne xumuruu baannaan tarkaanfiin cimaan akka isaan eeggatu dubbate. Gama biraatiin Ameerikaan dhimma kanarratti Iraan waliin marii baay'ee gaarii ta'e gochuuf akka jirtu qophii ta'uu ibsatee jira. Tarkaanfii waraanaa guddaatuun lafarratti odoo hin ta'in tarkaanfii qilleensaatii fi tarkaanfii kanaan dura fudhatame hin beeknetu Iraan eeggataa jechuudhaan Iraan hatattamaan gara marii nagaa akka dhuftu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraaniif akeekkachiisaa dhumaa kanneetiin jira jechuudhaan ibse. Dabalataan illee Iraan matuma isiitii fi meeshaa waraanaa niikuleeraa akka hin arganne pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jabeessee dubbate. Yoo Iraan meeshaa niikuleeraa horachuu dandeessite haalli addunyaa guutumatti kan biraatii fi yaaddeessaa akka ta'u himuudhaan Iraan miidhaa fi bu'aa badii kanaa booda isii mudatu gadi fageenyaan hubachuudhaan gara mariitti akka dhufan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebi'uudhaan Iraaniif akeekkachiisa kan nu mudate. Dhiyeenya kana immoo guyyaa lama tura pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa baaseen haleellaa Iraaniif karoorfame haqeetiin jira jechuudhaan kana ileef ammoo Iraan nuna leenaa jettee waan nu gaafattee jechuudhaan erga dubbateen booda Iraan akka pireezidaantiin Ameerikaa haleellaa sana quuf nuti hin gaafanne sobaadiidha jechuudhaan deebii kennuun isaa gabaasuun keenya ni yaadata.
daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun jiru kanaaf qabnu kan hangammatti hordofaa turtanii turtii gaarii.